daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa bakka jirtan maratti nagaa keenya isin akka qabu kun qophii keenya onnachiistuuti. Onnachiistuu keenya irraatiin immoo onnachiisaa keessan ibsaa waliin jirra. Egaa dhimma onnachiistuu irratti dhimma miira nama kakaasuu jireenya nama jijjiiruu irratti maaltu hojjetamaa jira kan jedhu irraa fi haalli jiruu maal fakkaatas jedhu irratti yeroo gaarii qabaanna jedheetiin abdadhaa waliin turaan isin jedha. Anis waliin turaan jedha. Ibsaan nama baay'ee onnachiista. Walumaa gala onnachiisaa osoo isin jennee gaarii natti fakkaata. Jecha isaan natti tole. Gaafa ati onnachiisaa jettee hanxiiqii keessa nama galchu jechuudha. Hanxiiqii keessa lafa namni kufee kaasee jabaadhu jedhee kan nama kaasu jechuudha. Kan nama hijoomsu, nama xiiqii keessa hijaa keessa. Ni dandeessa. Daawwattoota kiyyaan akkasi. Ansin jedheera. Inni naan jedheera. Isinoo maal naan jettan? Waan isin naan jettanis nan eegaa. Yaanni ati kaaste baay'ee gaariidha. Jechi afaan faranjiitti like motivation. Jaaniin kanaatu afaan Oromootti jecha akkaan natti tole onnachiistuu. Really afaanichuma faranjii sanillee yooniif motivationii sana define goone jecha onnachiiftuu jiru. Jecha tokkoon ibsuu jechuun afaan Oromoo really Oromummaa kottiin boone jechi tokkichaan kun onnachiiftuu jechi jedhu baay'ee namatti tola. Dhugaa keessayyuu waa'een onnachiistuu kun jiruuf jireenya Oromoo keessa durumaa kaasee waan jiru natti fakkaata. Amma ammayyaa'ee moodernii ta'ee waan namni barbaadutti gaggabaabbataa dhufe malee jabaadhuun kun obsaan aannan goromsaa dhugaa maali mammaasaanis dubbiin kun jajjabaataa waan dhufe natti fakkaata. Saayinsiin onnachiistuu kun mee akkamii ibsaa sirraa kaaniti? Saayinsiin onnachiistuu kuni aadaa keessaas jira akka saayinsiitti amma bara kana barame biyya keenyatti malee bifa adda addaatiin like personal developmentiidhaan life coachiidhaan motivation akkuma jaamee of guddisuu irratti of kakaasuu irratti nama kakaasuu irratti nama onnachiisuu irratti namoonni of irratti hijoomanii xiiqii keessa galanii ofii waliin jechuun nama waliin odoo hin ta'in dorgamanii bakka san ga'uu keessatti bara amma faashinii ta'ee jira inumaatu. Biyya keenyatti new idea, new business, new technology, new idea. Garuu nuuf akka Oromootti onnachiiftuun yeroo hunda maatiidhuma keessa nu jirti. Maatiidhuma keessa. Odoo silaa haati harmeen kee haati ta'e si onnachiisuu baatte ati asin geessu. Onnachiiftuu jechi jiru kun garuu akka lamatti ilaalaan. Onnachiiftuun tarkaanfiin hin deeggaramne sheekkoo ijoollee xixiqqooti. Bakka faayidaan qabu. Onnachiiftuun faayidaan qabdu. Caqastee mataa si garagalchee keessattuu amma bara amma keessa jiru kana keessatti namni akkasumatti lafaa ka'ee milkaa'uu dandeessa. Yooniif aggaammii qabaatte, yoo viizhinii qabaatte, bakka nan danda'a jii akkas jii akkaataa adeemsa qaba onnachiiftuun. Onnachiiftuun isteeppii isaa eeggatee tarkaanfii isaa hin qabne faayidaa hin qabu. Dhugaa yeroo tokko biyyoota waan biyya kanatti hin baramne biyyoota biraatu jalqabee kana Maartin Luuter King fa'aa warra isteejii gurguddaa irratti dureessota durooman karaa jireenya isaanii namatti agarsiisu Biilgeetii kanatu waan kanatti jajjabaataa ture. Asammoo qe'ee keenya gaafa dhufee namni keenya waan hin baratamne wayii tokko isteejii irratti gaafa argu miidiyaa hawaasaa irratti gaafa argu maal jechuudha maal haasofta siin jiru garuu onnachiiftuun dhiifama waliin Oromoorraa jalqabe bara jalqabaa adamsoo beektu adamsoon amma dhoorkaadha duriin baane gaafa gara adamsoo ergan deemu leenca adamsitee dhufta onnachiiseeti achi geessa. Dubartoonni illee keessumaa. Dubartoonni illee gaaf abbaan ilma fi yookaan dubara ifii guddisu ati ana odoon ta'in hambiyya kanaan deemtu si. Onnachiiftuun achirraa jalqaba. Amma akka gartee faashina amma dhufeetti ilaalla malee hundi keenya akkasumatti guddanne. Garuu hojiirra oolchuu akka saayinsiitti as ta'ee akka gartee gorsaatti akka barnootaatti amma as bahee haa dhufu malee mana nama hundaa keessa onnachiiftuun jirti. Waan har'a ibsaan jalqabee miti. An eessarraa hin onnachiiftuu fidee dura saayinsiidhaan baradhee garan dhufuu kiyya dura galanni maatii kiyyaaf haa ta'u, obbolaa kiyyaaf haa ta'u, hawaasa kiyyaaf haa ta'u, saba kiyya bal'aa Oromoof haa ta'u.
Maaliif isaantu si onnachiisa. Argite atleetiin tokko gaafa isiin gaara keessa fiigdu namni isii argu hin jiru. Gaafa isiin leenjii gootu kuftee bu'aa ba'ii keessa baatee gaafa isiin as baatee 5,000 10,000 warri gartee akka atleet Daraartuu Tulluu komaandar atleet Talaaltuu jechuun namaan akkan jaaladhu keessaa as baatee isiin akkasitti fiigdu isii waliin teenyee onnanna nu hundi keenya fiigi cabsi akkas godhi jetta hunda namaa keessa hin jira garuu onnachiiftuun dhugaadhaa isa boodatti hojjetamee as ba'u sana isiidhuma akkanatti taa'ee namni akkas ta'e mootiveet wal godhee kitaaba kana dubbisi lafaa kee inuma muudii walitti qabachaa jiru miti. Sooshaal miidiyaa irratti waan ta'u. Sooshaal miidiyaa irratti bakka konkiyye jedhii hin argatta. Makiinaa akkanaan argadha jedhee wanti sun gara galfamee muudii itti qabame malee sirriidha. Akkamitti sirriidha boodatti dhufta. Motivational speech kanaaf maayindi seetiin garaagarummaan isaa gaafii gurguddoo kaafte. Mata duree lama tan galma adda addaa irra deemtu jechuudha. Maayindi seetiin sammuu keenya akkaataa itti waan tokkoof of sirreessinuudha. Maayindi seetii barbaaddu san jechuun jecha akka onnachiiftuu fidikaa maal taatee jecha maayindi seetii. Bilchina sammuu natti fakkaata. Jechuun bilchina sammuu yookaan bakka gahuu barbaadnu sana ga'uudhaaf ammaaf jechuma afaan faranjii maayindi seetii jedhu kana sammuu keenya lafa barbaadnutti geessuu jechuudha. Waan sana argachuudhaaf dirqama onnachiiftuun si barbaachifti. Mee daa'ima tokko waamiiti maal ta'uu barbaadde jee an doktariin ta'uu barbaada siin jaa. Bakka waan beekuu hin qabu. Maaf jennaan bakka namni akka dhukkubsatee biyya kana jiraachuun barbaadu kun paayilatii ta'uun barbaada maal ta'uun barbaada jaa. Wanti kun maayindi seetii isaa keessa jira. Isa kana eenyutu gabbisaaf? Hawaasatu gabbisaaf jechuudha. Maaliif onneetti uume yas ati doktara kiyya gaafa guddatti paayilatii kiyya gaafa guddatti xaqilaa ministeera kiyya yookaan muummicha ministeeraa kiyya gaafa guddatti akkas jee barsiisaa kiyya je'ee mana keessaa barsiisaansaa maatiinsaa jechuudha. Amma jireenyuma keessanitti daawwattoonni keenya waan kana ofaa gaafatanii mee warri keessan maal jeessi guddise namu mana keessatti maqaa qaba. Namni mana keessatti leenca kiyyaa bareedaa kiyya bareedduu tiyya abshaala kiyya je'ee faarfamee hin guddatiin lafarra hin jiru. Garuu ishii kana onnachiiftuun dhugaa wanni sitti himamu sana si keessa gaafa gadi seenee ati hojiitti jijjiirte sana namni onnachiiftuu hin qabne guddachuu hin danda'u. Onnachiiftuun dirqama barbaachistuudha. Jechi motiveeshin afaan faranjiitti jedhu. Motiveeshiniin ilma namaatiif barbaachisaadha. Garuu tarkaanfii dhugaatii waliin akkasuma teessee odoon hojjenne hawwuu hamiluu waan hin taane keessa overthinking sammuu keetii ol yaadde kanaas saniis jettee odoon ta'een waan qabachuu barbaaddutti aggaammattee jechuudha. Akka kiliirii isinii ta'u Oromoon maal jetti sagal arihaan tokko hin qabu. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf leenca fudhadhaa qeeransa fudhadhaa. Kuruphoo 500 600tu bosona keessa jira. Hin fuulleeffata. Takkittii dhumarratti ishiidhuma jala fiiga. Asiin kurupheen biraa darbiti. Isiin laalu. Isiitti maayindi seetii isaa achirra kaayyatee onnatee humna qabu hunda isii irratti fixata. Sana booda arihee qabee maal godha? Cireessa yookaan irbaata isaa yoo afaxara isaa yoo alaaqana isaa godhata. Ilmi namaatiis garaagarummaan inni onnachiiftuu irratti fiduudhaa godhatu dura maalirra fuulleeffata? Sagalee miti. Takkittii san maali? Irra hedduun keenya maal gidduutti nosteen dubbattu. Qalbii na fudhatee fakkii. Maaliif wanti godhuu qabdan waa tokko milkaa'uu barbaaddanii lafatti deemtan san beekaa. Gaafa isii adda baaftanii beektan humna qabdan hunda sanarratti fayyadamaa. Sanarratti garuu onnachiiftuu isin barbaachisa. Namni isin dura jiru godhee jira. Wanni haaraa ati amma har'a lafarratti uumtu hin jiru. Kanaaf ati sababni ittiin dandeenye hin jiru. Waanuma kan dura godhame aangilli biraan roga biraatiin. Fakkeenyaaf namni hundi barate barnoonni anaaf atiin jalqabu
Yookaan akka Oromootti Oromoon hin jalqabdu, Faranjiin hin Ispaanish hin jalqabu kan biraatiin barnoonni akka addunyaatti barbaachisaadha. Gaafa barattu maaliif akka barattu yoo beektee baratte jijjiirama fiduu dandeessa. Gaafa barattu dura maali? Maatii kee gammachiisuuf baratte gaafa daa'imaa hin beektu maal akka ta'e. Garuu maatiin kee maal godha? Gaafa ati isaan gammachiiste badhaasa sii laatu tokkoffaa gaafa baate. Suni onnachiiftuudha. Kabiraatti bilchina miiraa fi namni tokko bilchina miiraas qabaate bilchina sammuu waan lama natti fakkaata. Namni tokko miira isaatiin jabaate bilchinni sammuu isaatii ammoo laafaa yoo ta'e motiveeshinaaliidhaan onnatee waan kana lamaan wal faana qabaachuu ni danda'a. Har'a hin dandeenye. Har'a gaafii inni gaafatu gaafii lafa sochoosu na gaafate. Dura miira keessa galuun siin barbaachisu. Maaf miira keessa galta? Jechi miira jedhamu kun kompitishinii keessa si galcha. Yookaan dorgommii keessa. Dorgommiin obboleeyyan kiyya isin hin barbaachisu. Ofiin dorgomaa. Allalisaa bira ga'uuf gaafan dorgome gaafan si bira ga'een dhaabbadha. Achitti dhuma jireenya kiyya. Yoon kaniin mataa kiyyaan of dorgomu ta'e garuu dhimmi achitti dhuma. Guddachaa deemta jechuudha. Of barsiisaa deemta. Dhimmi motiveeshinii kun yookaan dhimmi onnachiiftuudhaa kun qabeenyan waliin qabatu, hiyyummaan waliin qabatu. Maaliifin kana jaa ijoollee hiyyeessaa kan addunyaa jijjiirtee jira. Ijoollee sooressaa kan iddoo gaarii geessee jira. Hiyyummaan waliin qabatu, soorummaan waliin qabatu. An hiyyeessaa kana godhuu hin danda'u ofiin hin ji'in. Sammuu sii kanne, fayyaa sii kanne, rabbii kee galatoonfadhuuti gara waan hojjechuu barbaaddutti halkaniif guyyaa hojjedhu. Sana booda wanti ati keessaan baan hin jirtu. Of onnachiise, namni isin onnachiisin. Onneen namaa inni ani isinitti haasoo kun isin oowwisee, isin barsiisee, isin kakaasee gaafaanan balbala kana ba'ee si keessaa hojii biraa keessa galta. Wanti amma motiveeshinii lafarratti nama hedduu namni itti jeeqamaa jiru. Gaafa lafa namni itti si kakaasu san si onnachiisu san jiru hin onnatta. Yes, hin danda'a, nan godha, kanaas nan godha, kanaas nan godha. Gaafa gadi baate garuu amala nama waan san godhuu hin qabdu. Akka fakkeenyaatti sitti hima. Namni dhiira ta'ee dhaabbanni isaa akka tolu barbaada, irreensaa, qomtisaa, qaamni isaa akka bareedu barbaada. Lafaa kaatee arra garuu ta'uu hin dandeessu. Onnachuu hin dandeessa. Fakkii ta'uu barbaadu san sammuu kee keessatti uumtee har'arraa jalqabdee puushaappii 2, 3, 4, 5 sibiila kaaftee ispoortii adda addaa hojjettee waan argite odoo nyaanne waan si fayyadu qofa nyaattee amma dandeettii keessatti maal ta'a jechuu waggaa 3, 4, 5, 6, 7 booda qaamni kee hin bareeda, uffanni kee hin bareeda, adeemsi kee hin barbaada. Arruma garuu ibsaatu san fakkaata jettee onnattee lafaa kaatee puushaappii 200 yoo dhoyite boru harki kee laamshee harka kee akkas godhuu hin dandeessu. Akkas jettee dhufta. Kanaafuu onnachiiftuun kalee ati fudhatte san maal godhe si miidhe malee si hin gargaarre. Amma wanti guddaan deemaa jiru kana takkaatti lafaa kaateetii miti. Dhawaataan adeemsaan bakka barbaaddan gahuu hin dandeessan. Gaafa waan isin onnachiisu yookaan waan motiveet isin godhu, waan isin guddisu, waan isin barsiisu fudhattan amala keessanii wajji fudhaa. Of jijjiiruu barbaaddanii, if onnachiisuu barbaaddanii, lafa mul'ata gaarii qabu bakka guddaa ga'uu barbaaddanii asii jalqabii lafatti deemtu sanatti aggaammadhu of guddisaa, dubbisaa. Fakkeenyaaf an lafaa ka'ee yooniin waa tokko ta'uu barbaade waaniin ta'uu barbaadu sanan dura adda baafadhu. Gaazexeessaa gaarii ta'uun barbaada, nama sirriitti haasa'u ta'uun barbaada. Kanaaf maalin godha jechuudha? Nama ana dura waan kana hojjetee beeku fedhiin qabna. Xiyyeeffadhee gaazexeessaan ta'uu barbaada. Nama ana dura hojjete lalisaan ana dura gaazexeessaa na dura bubbule yoo ta'e isa bira dhaqee gaazexeessummaan kun akka. Gorsa fudhatta, ni baratta. Akkasitti dhuftee karaa sana deemaa of barsiisaa, of guddisaa. Wanti guddoon nama onnachiisu garuu boruu kee yoo arra karoorfatte qofa of onnachiiftee of jijjiiruu dandeessa. Namni boruu isaa arra hin karoorfanne eessatti akka deemu hin beeku milkii isaa yoo argate illee milkiin isaa tasa karaatti walitti dhufa. Maaliif gaafa dhaabbattus maaliif akka duraa dhaabbatte akka duraa fashalte hin beeku.
Kanaaf boruu kee har'a karoorfadhu. Irra hedduun namaa ani nasiiban qabu hiree kootii miti. Lalisaan hiree waan qabuu fi miidiyaa wirtuu kana jaare. No, ati isin qabdi hiree wanta kana wirtuu jaaruu hin dandeessu. Maaliif lalisaan mul'ata qabu? An gaazexeessaa ta'ee qaxaramee hojjedhee of barsiisee hin jira. Jireenya keessatti yeroo hundi waa sadeen kana narraa hin irraanfatina. Kan duraa beekumsa, kan lammadaa muuxannoo, kan sadaffaa kutannoodha. Maallaqni sana booda dhufu obboleeyyan kiyya. Yoo beekumsa qabdaa, muuxannoo qabdaa, kutannoo qabdaa, sana booda maal goote? Sadeen kana walitti fiddee wirtuu ijaarte. Maaliif? Dura gaazexeessummaadha. Gaazexeessummaa kee iddoo adda addaatti qaxaramtee hojjettee gootee kaayyoo sana qabda. Mana namaa hojjettee jechuudha. Akka itti hojjetan, akka itti miidiyaa geggeessan. Namni hundinuu gara haadha isaa keessatti hin ba'u. Baratee guddatee bara. Maal godhe jechuudha? Of onnachiise. Sana booda hoo barnoota waan sanaa argachuudhaaf garuu qaxaramtee hojjette dur. Sana booda maal goote? Muuxannoo argatte. Gaafa muuxannoo argatte kutannoo itti hidhattee maal goote jechuudha? Miidiyaa mataa kiyyaa qabaachuun qaba kan namoota na fakkaatan waliin dhaabu. Har'a abbaa miidiyaati. Kana jechuun amma ati onnachiiftuu qabda. Sitti mul'atu malee kaalkuleet goote. Kana onnachiiftuu jechuun waa biraa miti. Waanuma qabatanii jiranitti ittiin milkaa'u. Waan qabatanii jiranii milkaa'u wanni qabatte san yoo sii ta'uu baatte tabiraa yaaluu. Inni biraan immoo yeroo tokko tokko namoonni motiveet nama godhan yookaan namoonni nama onnachiisan tokko waan ofii onnachiisan ofii yoo jiran inni yeroo hin oolchine jira yeroo jedhamu jira namoonni hedduun jechuudha. Tarii wantoota ofii hin qabne yeroo nama biraa gorsan wantoota ofii gochuu hin dandeenye yeroo nama biraa gorsan yeroo tokko tokko ni mul'ata. Saayinsiidhaan waliin dhiitu waan hin qabne tokko nama gorsu kan jedhamu jira. Anaaf waliin dhiitu. Nama ogummaarra jiruuf waliin dhiitu. Maaliif seetan barsiisaan kee inni kutaa tokkotti si barsiise eessa jiraarra? Ati yuunivarsiitii galtee eebbifamte bu'uura sii kaa'e inni nama waa isin barsiisu maraatuullee yoo ta'e hin jibbina. Inni jiraachuun dhimma isaati. Dhimma abbichaati. Ati jijjiiramuu barbaadde taanaan yaada gaarii argatte taanaan yaada sana fudhadhu. Ergaa isaa qofa. Ergaa isaa irratti hundaa'e namicha irratti miti. Amma ati faallaan guddaan rool moodeeliin kee namni ati fakkaachuu barbaaddu fakkaataan ati ta'uu barbaaddu san eenyu dura adda baafadhu. Ofii kee ta'uu qaba. Ofii kee ta'uu qaba. Yookaan nama si dura waan sana milkeesse nama waan san ta'ee argame gaafa doktariin ta'uu barbaadde jettee hospitaalii dheeyxee doktarii gaarii tokko argite akka inni itti haadha kee tajaajile obboleessa kee tajaajile akka inni itti ilmee si waraane kana fudhatteeti sun ijoollummaan mataa keessatti si hafu. That's your role model. Anama fakkeenyaaf namni role modeliin keenya guji abbaa kooti. He is a good orator. Manguddoodha. Nama wallolee walitti araarsaa. Nama gorsaa. Namoonni mul'ata isaanii akka argatan godha. Ofii mul'ata isaa argatee odoon baratiin akkanaan as ga'u na godhe jechuudha. That's why nam tokko tokko gaaf dura mataa kee waan gaarii irraa ka'e. Waan namichi si barsiisu keessaa isii sii taate qofa fudhadhu. Isiin hafte sin ilaallattu. Maaliif namichaan fakkaadhe yoo jette hin caccabdu. Yookaan haamilee keetu gadi kuufa. Irra hedduun nama harki 100 harki 90 ol foolowariidha barra. Kanaaf rakkatta. Nama fakkaachuuf rakkata. Maaliif kana siin jedhe seeti? Fakkeenyaaf waa'ee gaa'ilaa irratti namni nama gorsu tokko yoo ofii isaatii haadha manaa isaa wajjin walii kee jiraate waa'ee bultii immoo nama gorsa ta'e in rakkata namni. Ofii isaaf yoo mana isaan bulchan akkamiin yookiin immoo kan haadha manaa isaa wajjin walii galuu hin dandeenye ijoollee isaa wajjin walii galuu hin dandeenye kana ta'e ana garuu kana akkamiin na gorsa yeroo jedhu jira. Waa'ee seenaa tokko odoon dubbisu jechuun nama gartee seenaan isaa akka addunyaatti beekama. Neelsan Maandeellaan. Neelsan Maandeellaan liidarshiipiin isaa akka Afrikaa odoon ta'in akka addunyaatti beekama. Gara gaa'ila isaa hogguu dhufu barreessitoonni tokko tokko garuu bulchiinsi gara gartee riileeshnshiippii hariiroo maatii jaalalaa irratti qabu akka biyyaatii miti jaa. Namni kun nama hin dagatinaa. Daawwattoonni keenya kana hubachuu qabu.
Namichi sun rakkina mana isaati. Si galee? Waa'een inni si barsiisu garuu isii si gargaartu qofa keessaa fudhatta. Yoo hammeenya akka si barsiisu taate hammeenya kee dhiiftee keessaa deemta. Garuu yooniif waan haasa'u sana kan jiraatu ta'e irra gaariidha. Irra gaariidha jenne malee filannoo dhumaatii miti. Sanaaf tarii waan qabeenyaa irrattis waan manaa irrattis waan hunda irratti otoo waa ofii sheeppi godhatanii achi booda yoo fakkeenyuma nama barsiisu sanallee godhachuu danda'a namni. Addunyaa irratti garuu mootiveeshinaaloonni yookaan onnachiftuuleen gurguddoon hundinuu hagan ani beekutti. Hundi isaaniitu rakkina maallaqaan qaban. Namoota milkaa'oo. Muuxannoon guddaan namoonni waan kana leenjisu, namoonni akka kootii, namoonni nama onnachiisan, namoonni nama leenjisan, namoonni nama gorsan kun gorsi dura jiruu keeti, jireenya keeti. Gaafa of jijjiirtee namni illee lafa dabni itti uumame sana jijjiiruu dandeessa. Garuu dirqama akkanas ta'uu hin qabu. Maaliif jiruun ofii mataa isheetiif mana barnootaati. Keessattuu dargaggoonni shamarran amma ol ka'an yookaan yuunivarsiitii irraa eebbifanii hojii dhabanii yookaan hojii dhabuun hin jirtu hojiin argatinaa jennu. Hojiin dhabe hin ja'amu naan je barsiisaan koo tokko. Hojiin argatiin akka tasaa ta'ee namni ka'ee koottuu balbala keessatti rukutii koottuu obboleessa koo kobba obboleettii koo ati yuunivarsiitii irraa eebbifamtee lafa taa'aa jirta koottuu hojii si qabadhu siin jiru gonkumaa hin jiru. Haati kee fi abbaan kee illee siif godhan si barsiisan malee. Kanaaf ka'ii lafaa. Nama tokkotu yeroo mucaa tokkotu hojii man barbaada hojii man dhabee jedheeti dooktara waa itti himu. Hojii barbaaduun mataan isaa bara hojii dheettiin jedhee. Kamitti agarsiisaa jiru? Hojii barbaaduun hojiidha. Wanti kuni maal ta'e? Maal jaa'uuf? Ispoortiin hojjechuu barbaada na dabbaree jaa. Yoo ispoortii hojjette inni si dabbare sanuu si dhiisa. Argite? Hojjechuun barbaada jee. Qaama kee oowwisuunu muudii kee sana sii sirreessa. Hojii barbaachuun mataansaa hojiidha. Osoo hin barbaadiin hojii sana argattu kaa'amte. Wanti amma nu mudate maali? Keessattuu obbolaan koonarra xixiqqoodha amma bakka adda addaarraa eebbifamanii sagantaa keenya kana ilaalan. Namoonni na dura jiru hojiin argannee jee ofitti hima. Bakka cufee balbala isaa. Maaltu isa gashee san keessa? Maaliif? Namoonni si dura uumaman lafa kanarra jira ati uumamuu hin qabdu jedhee rabbi sin hambifne ati. Argite? Dhimma kee dandeettii kee tan rabbi sii kenne san dhiifteeti of dadhabsiista. Onnachiiftuu jetteemi dadhabsiistuu ofirraa fageessi. Nama miti suumatu of dadhabsiisa. Maal hogguu jette? Amma ala kan roobaa jira yookaan bokkaatu roobaa jira bakka suutan deemee barbaada. Guyyaan har'aa darbu boru hin dhufu. Haroo, haacaamu, sitti haa tolu, sitti hin tolin hojii barbaachuu hin dhiisin. Hojii barbaachuu keessatti ammas hojii tuffatina. Ani ijoollee dargaggeessaa gaafan qaamaan iddoo adda addaa deemee gulleen jisu qaxaramaa bakka akkanaa hojii akkanaatu jira. Ijoollee hammana barbaadu gonjee mindaan isaa meeqanaan jedha. Sumuun hin qabdu kiisii keessaa akkamitti mindaa tuffattaa? Ishee qabadhuuti ishee barbaaddu sanarratti aggaammadhu. Sana booda keessaa baata. Haa ta'u. Onnachiistuun keenya irraa kana fakkaata. Onnachiisaan keessan ibsaan bifa addaatiin waan isin onnachiise natti fakkaataan illee onnadheera kaameraamaanii keenya illee bifa gaariitiin saayinsii isaa irraa jalqabnee waan baay'ee barachaa turre. Daawwataan jalqabaa nuudhaan kutaa lammaffaa qophii biraadhaan itti fufna. Kana raasuma irratti gudunfina. Waan nu daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaa.